Nagaa akkam jirtan baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa miila darbeerraa itti fufee isiniif qabadhee dhufeen jira. Maalidhaa? Other ways to say I agree and disagree kan jedhu ilaallee turre. Maalidhaa? Agree kan jedhu yookaan ammoo I agree kan jedhu isa qofa ilaallee karaalee agree ittiin gootan yookaan namootaan walii nangalaa walii galleerra jettanii ittiin haasoftan yookaan ittiin dubbattan karaalee garaagaraa ilaallee jira. Har'a immoo yoo nama san walii galuu baattan immoo yaada saniin yoo yaadni namichaa isinii ta'uu baate yookaan nama saniin yoo walii galuu baattan maal jettan kan jedhu ilaallaa jechuudha. Disagree yoo gootan I disagree jechuu hin dandeessan. It's possible. Garuu karaalee adda addaatiin jechuu barbaadan ammoo maal jettan kan jedhu ilaallaa jechuudha. Okay. The first one maal jechuu dandeessanii? That's not the way I see it. That is not the way I see it. That's not the way I see it. Maalidha kuni? Akka ati ilaaltetti hin ilaalle. Akka ati ilaaltetti hin ilaalle yaada kee akka ati hubattetti hin hubanne jechuuf jechuudha. Walii hin galle ani akkasitti. Namni tokko wanta tokko dhufee akkana jedhee dubbachuu danda'a. Kun ammoo deebisee lakki ani wanta ati jette kana akka ati ilaaltutti hin ilaalu. Akka ati hubattutti hin hubadhu. Kanaafuu walii hin galuu jechuudhaaf jechuudha. Okay. That's not the way I see it. Mean I see it differently. I have another viewpoint. Viewpoint ilaalcha garaa qabaachuu jechuudha. Okay, let me see an example. I don't think having a baby is a good idea. Baby are loud and they need attention. Maal jedhe ani I don't think having a baby is a good idea. Daa'ima qabaachuun yaada gaariidha jedhee hin yaadu. Maaliifii daa'imtii ijjicha qabanii akkasumas attentionii guddaa barbaadanii faa jedhee jechuudha. Kanaaf inni daa'ima qabaachuu yookaan ammoo daa'ima godhachuu yaada san akkamitti ilaala? Akka good idea hin ta'iniititti yookaan ammoo gaarii hin ta'iniitti ilaalaa jechuudha. Baan ammoo maal jedhee? That's not the way I see it. That is not the way I see it. Ani akkaataa ati ilaalteetti miti kanan ilaale. Ani akkasitti miti kanan ilaalu. Maaliifii babies are cute and they are very sweet. Daa'imman maalidha? Baay'ee namatti tolu. Cute-dha. Baay'ee namatti tolu. Baay'ee kan jaalatamanidha jechuudha. Akkasitti ibsuuf jechuudha. Very sweet. Kun amma maal jedhe? Tokkoffaa irratti kan jiru daa'ima qabaachuun gaarii miti. Maaliifii attentionii guddaa barbaadanii akkasumas ammoo ni iyyuu wanta akkanaa jaalachuu baachuu danda'a jechuudha. Baan ammoo akkaataa ati ilaalteetti miti kanan ilaale. Amma asirratti akka ilaaltan kanan barbaadu that's not the way I see it kan jedhu jechuudha. That's not the way I see it. Akka ati ilaalteetti miti kan ilaalu. Babies are cute. Baay'ee kan namatti tolanidha, kan nama gammachiisanidha, and very sweet. Baay'ee kan jaalatamanidha. Wanta baay'ee jaalatamanidha jedhee ibseefii jechuudha. Maaliifii wanta inni jedhe irratti maal hin taane jechuudha. Walii hin galle. Suni daa'iman barbaadu, kun ammoo daa'ima barbaada jechuudha. Okay. Let me see the second one. Okay, maal jedha? You see jedha. Kun ammoo talk about your opinion. Kun ammoo you see erga jettanii booda wanta tokko irratti yoo walii galuu baaltan maal jettan jechuudha? Yaada keessan itti fuftan. You see jettanii achi booda immoo yaada keessan itti fuftan. Namni tokko waa'ee wanta tokko erga haasa'ee booda achi booda you see jettanii yaada keessan yaada namicha sanii walii hin galle ta'e itti fuftanii jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf A irratti maal jedhaa? I think we should I think we should save more if we want to be rich. jedha. Aan maal jedhaa? I think we should save more if we want to be rich. Abbaa qabeenyaa yookaan maallaqa guddaa qabaachuu barbaanne qarshii maal gochuu qabna? Qusachuu qabna. We should save gochuu qabna qarshii. Abbaa qabeenyaa ta'uuf qarshii save gochuu qabna yookaan maal gochuu qabna? Qusachuu qabna jechuudha. Okay. Biin ammoo maal jedhee? You see, it's not about saving more, it's about earning more. jedha jechuudha.
Lamaffaan you see argitee it's not about saving more. Kuni waa'ee qusannaa baay'isanii qusachuuti miti. Waa'ee maaliiti? Waa'ee galii guddaa argachuuti. Qusatteedhaaf miti. Galii argatteef malee jedheetoo isaan walii galtee isaanii akkanatti lafa godhee jechuudha. Walii galuu seevingiidhaan qofa yookaan qusachuudhaan qofa waliin galuu jechuudha. Maalidhaa? Qarshii more baay'ee argachuudhaan walii galaa jechuudha. Okay. The third one, that's true. But on the other hand, maal jettan isinitti fakkaate? Kanammoo yoom fayyadamtanii fakkeenyaaf namoota kabajan ati sirrii miti. Ani waliin galu akkan aga jettan I disagree with you. Wanta respectii ta'e tokko yookaan wanta kabajaa ta'e tokko fayyadamuu qabdan jechuudha. Okay, isinillee sirriidhaati dhugaadha. Garuu jettanii jechuudha gara biraatiin osoo akkana ta'e yoo namoota kabajaniif fayyadamtanii jechuudha kanammoo. That's true. But on the other hand, amma fakkeenyaaf irratti in my opinion we are spending a lot of money on advertisements. Aan maal jedhee jechuudha amma boosii fi yookaan ammoo warroota hojii hojjechaa jiran tokko hoogganaa fi kan hoogganaa jala hojjetu tokkotu jira jechuudha. Kan hoogganaan maal jedhee in my opinion we are spending a lot of in my opinion we are spending a lot of money on advertisement. Beeksisa irratti akka yaada kootitti qarshii baay'ee maal gochaa jirra? Gadi naqaa jirra yookaan ammoo baay'ee balleessaa jirra. Maal irratti? Beeksisa irratti. Maaltu jedhaa? Boosii yookaan ammoo hoogganaa isaaniitu jedhaa jira jechuudha. Hoogganachi baay'ee qarshii baasaa jira. Maybe qarshii hedduu baasaa jiru. Inni immoo inni hin jaalanne kanaaf baay'ee baasaa jira jedheen. Achi immoo biin maal jedhaa? Yaa'u hoogganaa isaa waan ta'eef ni kabaja. Yes, that's true. Inni sirriidha. Garuu but on other hand garuu kara biraatiin ammoo if we don't advertise yoo beeksisuu baanne ammoo we can't sell our product. Product keenya gurguruu hin dandeenye yookaan wanta oomishne oomisha keenya gurguruu hin dandeenye. Maal goonu malee? Advertise goonu yookaan ammoo beeksisuu malee. Akkanatti jechuudha. Okay. Last one, not necessarily to say the reason of something is not true. Tokko ka'umsi isaa sirrii ta'uu baachuu ibsuuf jechuudha. Fakkeenya ilaallu aan maal jedhaa? The reason why we lose the game is because we have a bad manager. The reason why we lose the game is because we have a bad manager. Geemicha kan dhabneef yookaan amma kubbaa taphachaa jiraachuu danda'anii kubbaa irratti namoonni tokko kan riizinii baay'isan yookaan ammoo nuti kan kubbaa irratti nuti kan mo'atamneef akkana waan ta'aniif sababa garaagaraa kan baay'isan jechuudha. Yeroo baay'ee yoo argitanii jiraattan kan hin amannee jechuudha ofitti. Taphni maanaajeriin keenya yookaan to'ataan keenya maal waan ta'eef jechuudha gaarii waan hin ta'iniif baad maanajerii waan qabnuuf yookaan ammoo to'ataa gaarii waan hin qabneef geemicha dhabnee geemicha mo'atamnee jedhanii jechuudha asirratti. Maal jedhee lamaffaan ammoo baanii bad manager not necessarily. I think the player aren't doing their best. Bad manager immoo lakki yookaan asirratti bad manager jechuun to'ataa gaarii hin ta'in. Maybe fakkeenyaaf asirratti kan kubbaa taphatan kan isaan akka taphatan godhu leenjisaa ta'uu danda'a jechuudha. Leenjisaa isaanii ta'uu danda'a. Kanaaf leenjisaa gaarii hin taane immoo lakki inni ta'uu hin danda'u yookaan ammoo inni sirrii miti. Not necessarily. Inni sirrii miti. Ani akka yaadutti maalidhaa? Taphattoonni iyyuu wanta isaanirraa eegamu hin goone hin hojjenne. I think the player aren't doing their best. Wanta isaanirraa eegamu yookaan humna qaban fixataniitoo hin taphanne kan mo'atamaniif maalidhaaf jechuudha. Biin kan jedhu taphattoonni sunniin humna qaban baasaniitoo taphachuu baachuu isaaniitiif mo'ataman malee leenjisaa maalii qabaachuu baachuu isaaniitiif miti jechuudha. Badaa qabaachuu isaaniitiin miti jechuudha. Okay. Kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa.
Viidiyoon keenya kanuma warroonni subscribe godhi subscribe godhaa ammaaf bakkuma artanitti nagaan haftaa